baga gammaddan baga gammanni Oromoo martuu baga gammaddan isiniin jenna. Oromoo duwwaatu hin ta'in Itoophiyaan martiyyuu baga gammaddanii unkaan dassaalachuu congratulation baga gammanni isiniin jechuun barbaada. Addumattiyyuu nu ijoolleen Oromoo jechuudha. Bakka gootota hedduu qabna gatii ta'ee fi kanaaf baay'ee tokko gammadeen jira jechuudha. Dubartii cimtuu akkasii qabaachuu keenyatti baay'ee tokkoon gammadaa jechuudha. Kanaafiyyuu baay'ee tokkoon nan dinqisiifadha jechuudha. Yeroo darbe namoonni baay'een Amaaraa qomceedha minaamin jedhanii mucayyoo kana qeeqaa fi arrabsoo garaagaraa irratti gaggeessaa turan jechuudha. Eenyu isheenis jechuun keessanii noo lamu yuuniin akkasuma dhalattuu Shawaa Walisotti kan dhalatte jechuudha. Shawaa keessaa Walisoo jechuudha. Kanaafiyyuu haadhi ishee Oromoo abbaan ishee Oromoodha jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee anillee jalqaba Amaara wayinatti fakkaate jechuudha. Anis akkuma keessanii namoonni baay'ee sababii isheen irra deddeebiidhaan afaan Oromoo hin haasofneef yeroo baay'ee afaan Amaariffaa sababii isheen fayyadamtuu fi qomcee minaamin jedhanii haasa'u jechuudha. Garuu isheen saba guddaa saba Oromoo saba kabajamaa saba aadaa isaaf sabuusaa beekurraa dhalatte jechuudha. Amma irraa kaastee simannaa ajaa'ibaatu jechuudha. Walisootti simannaa ajaa'ibaatu ta'eef jechuudha. Simannaa sanarratti manguddoon yaa'ee warroonni hooggantoonni yaa'anii jechuudha. Simannaa addaa fardeeniin konkolaataadhaan yaa'anii seera isaa hundumaayyuu eeganii akka waan cidha wayitti jechuudha. Akka waan cidha ishii ta'etti simatan jechuudha. Simannaa ishee sanarratti baay'ee tokko boosee jechuudha. Namoonni hedduun baay'ee boo'anii anumaan miira keessa nagashan dhugaa rabbi dubbachuu fi yeroo sanatti imimmaan qabachuun dadhabe jechuudha. Anilleeyyuu innaa kanaafiyyuu Oromoon keenya waliin jajjabeessinu malee wal cinaan dhaabbannu malee namoota gurguddoo qabna jechuudha. Kanaafiyyuu dubartii guddoo akkasii jechuudha. Ashamaa nagaa koos hin dagannee nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Bakka faala jiraattan hundumaatti jirra jirtu arga fuune yooyyaa warroonni akkasuma mana koof haarawaa taatanii like subscribe gochuun na dhaabbadhaa comment gochuun akkasuma hin dagatina. Kanaafiyyuu yooniin jechuudha. Asumaan raachuudhaan illee galatoomii jechuun barbaada jechuudha. Gama kootiin isinillee galatoomii jedhaan raachiidhaan jechuudha. Akkam kophaa deemti jedhee biyya baasee wajjiniin dhaqee achittillee bakka biyya keessattillee baay'ee sappoortii wal godhu jarri baay'ee walitti siqu jechuudha. Baay'ee wal jaallatanii guddanyoota jechuudha. Namoonni baay'ee hiriyaadha jedhu. Gaasa kana rabbumaa beekan beeku'anii. Kanaaf raachatillee galatoomii isiniin jenna. Kanaafiyyuu baay'ee gammannee jira. Simannaan achi Walisootti ta'eef immoo baay'ee jechuudha. Miira namaa baay'ee hawwataa baay'ee nuti toleeraa uummanni Walisoo galatoomaa isiniin jenna. Kanaaf akkasumallee shamarran keenya iddoo adda addaa jirtanii of tuffachuu otoo hin taane eenyummaa keessanii fi iddoo guddaa qabaachuun keessan baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaafiyyuu asumaan shamarran keenya jabaadhaa. Wanna kamiyyuu hin danda'a jettanii yaaddaniitu taanaan lafa isin dadhabdan tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Namni murtoo qabu kamiyyuu lafatti yaadee iddootti abjoote sana hin hanqatu jechuudha. Kanaafiyyuu mucawwan kun haasan nama isheen daangeessina ramni nama isheen daangeessina haaluma kamiiniyyuu hin daangomne mucaan kun jechuudha. Iddoo kana ga'uudhaaf chaalenjii hedduu dabarsite jechuudha. Namni kamiyyuu immoo milkaa'uudhaaf chaalenjii malee namni milkaa'u jechuudha. Kanaaf namoonni dirreerra dorgommiirra jirtan kamiyyuu jabaadhaa isiniin jechuu barbaada. Walaa jajjabeessuun uummata Oromoo. Kanaafiyyuu baay'ee isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa akkasuma galatoomaa eebbifamaa isiniin jechuun barbaada.